irraa qindoominaan qophaa'ee jira. Torban dhufu gara hojiitti seenama. Faayidaaleen adda addaa kan ogeessota kanaaf barbaachisu naannoleedhaan kan guutamuuf ta'a. Waggoota 3 itti aananitti ogeeyyii fayyaa 6,159 ol gara hojiitti piroojeektii kanaan ni galu. Yoo maallaqni argame lakkoofsi qacarriis ni dabala. Qacarriin kun qacarrii idilee naannoleen raawwataniin aladha. Qacarriin naannolee akkuma duraan tureetti itti fufa. Kun carraa hojii dabalataa uumuudha. Piroojeektiin ogeeyyii fayyaa eebbifamanii hojiidhaan ala jiran gara hojiitti galchuu qacarrii mootummaa kan idilee waliin arguu kan jedhan obbo Habtaamuun qacarrii mootummaa federaalaa fi kan naannolee waggaa waggaadhaan taasisanis ta'e akkaataa barbaachisummaa isaatti humna namaa leenjii qacaran raawwiinsaa karaa idileetiin kan itti fufu ta'uu eeraniiru. Kanaan dura ogeeyyiin fayyaa eebbifamanii qacaramuuf carraa dhabuu irratti mormii isaan dhageessaa turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Humni waraana biyyaalessaa Somaaliyaa waldhabiinsa siyaasaa biyyattii keessa akka hin seenne ajajaa olaanaan raayyaa ittisa biyyattii akeekkachiisaniiru. Sababni akeekkachiisa kanaa immoo waldhabiinsa pirezidaantii biyyattiitii fi muummee ministeeraa gidduu jiru keessatti waraanni waan walqooduu jalqabeedha. Gabaasa Mahammad Kaayee Moqaadishoo irraa qopheesse Nugusuu Taamiree akka ittaanutti qindeesseera. Hoogganaan raayyaa waraanaa Somaaliyaa Birgaadeer Jeneraal Oduuwwan akeekkachiisa laataniin waraanni jeequmsa politikaa biyyaa keessa seenuu hin qabu jedhanii jalqaban. Jeneraalichi televezyiinii biyyattiitti roobii darbe akeekkachiisa sana akka laataniif humnoonni muummee ministeeraa Mohaammed Hussein Rooblee naannoo masaraa pirezidantii biyyattiitti ergii humna ijaaruu eegalaniin booda. Akkuma sabaa himaaleedhaan ibsamaa ture jeequmsi politikaa Somaaliyaa inni haaraan walgaarreeffannaa pirezidantii biyyattii Mohaammed Farmaajoo fi muummicha ministeeraa Mohaammed Hussein Rooblee gidduutti hammaatee pirezidantichi muummee isaanii aangoorraa akka kaasan ergii ibsaniin booda ture. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo guruubo iyo koox gaara inay dabada ay la galaan. Aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sanadnaabsanisi humni waraanaa Somaaliyaa paartileetiif loogee yookiin kanneen dhimma dhuunfaaf dhaabbatanii warra ofittootiif jedhee hin socho'u. Tokko taanee dirqama biyyummaaf waadaa seenne sanaaf buluu qabna ture kan jedhan Jeneraal Reegen. Ergaadhuma wal fakkaataa kan qabu dhaamsi biraasii Koomishinara Poolisii Somaaliyaa biraa darbeera. Isaanis dhaabbati poolisii biyyattii dirqama isaa nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessee filannoo dhufu rakkoo malee akka xumuramu dandeessisu ta'uu qabaa jedhan. Omar Abdulle Yuunivarsiitii Simaad jedhamu achuma Somaaliyaatti barsiisaa dhimma hariiroo addunyaadha. Akkasumas xiinxalaa siyaasaa ta'uun tajaajilu. Abdulleen innaa dubbatan haalli jiru kun sadarkaa hamaatti akka hin finiinneef ajajoonni laataman kun hojiitti hiikamuu qabu. Sababaan immoo haalli akkasii ebla darbee uumamee gareen wal morman kun loltoota isaanii Moqdishootti walitti bu'iinsi waan mul'atee tureef. Omar Abdulle naa dubbatanis haddii fariinta generaalka ficil ahaan uu uga dhabeeyo oo ciidamadu nin alaala ninkii galaa dagaalka ama maxay ahayto siyaasadda ku milmaa tallaabo sharci uu ka qaado. Akeekkachiisi ajajoota waraanaa biyyattii biraa laatame yoo hojiitti hiikame walitti bu'iinsa kana hambisuu ni malaa ture kan jedhan. Hiral Institute kan jedhamu dhaaba dhimma nageenyaa qoratu irratti daayirektara olaanaa kan ta'an Samiira Ahmed immoo ilaalcha politikaan waraanichi adda addaa goruusaatiin dhaabileen nageenyaa biyyattii tokko ta'anii garee Alshabaab irratti haleellaa akka hin raawwanneef dhiibbaa uumeeraa jedhu. haddii aad maqasheen cadowga xalita waxay weerareen magaalada Balcad oo aad ugu dhow magaalada Muqdisho tan waxa keenayso in ciidamada oo Al-Shabaab magaalada Balad Muqdishootti dhiyoo taate roobii darbee rukute sun immoo kan ta'e raayyaan waraanaa biyyattii sababa wal dhabdee politikaatiin bakka sana gadhiisee Muqdishootti deemuu isaatiin kun fakkeenya tokko. Waraanicha keessatti ilaalchi garaagarummaa uumamuun Al-Shabaab irratti akka hin xiyyeeffatamne godhaa ture kan jedhan.
Mootummaan Ameerikaa gama isaatiin gareen lamaan garaagarummaa isaanii dhabamsiisanii filannoo ifaa fi sirrii ta'e dhiyeenyatti deemsifamuuf yaadame irratti akka xiyyeeffatan gaafatan. Ministeera dantaa alaa Ameerikaatti dameen dhimma Afrikaa Pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookiin immoo maqaa Maassoon Farmaajo jedhuun beekamanii fi muummee ministeeraa Mohaammed Hussein Rooblee Poolitikaa micciiranii finiinsuu akka dhaabanii fi dhaabileen nageenyaa biyyattii immoo gama kamiifuu goruurraa akka of qusatan gaafateera. Qophiin keenya torbanii guyyaa jimaataa labata. Qopheessituun qophii kanaa Tigisti Gammee boqonnaarra jirti garuu qophiin labataa ammas itti fufa. Akka mooltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Hedduu galatoomii maqaa keenyu jedhu. Maqaan koo Morodaa Itichaan jedhama. Kan inni hojjedhu Amboo Yuunivarsiitiidha. Muummee fiiziksii irraati. Waldaa kana barsootuma yuunivarsiicha keessa jirrutu hojii baruuf barsiisuu qofa osoo hin ta'in hawaasaas akkamitti gargaaruu qabna kan jedhu yeroo baay'ee naa wal-arginu naasofnaa maal jennaa kana kanaaf yenneetu kan jalqabne barsiisota 5 naannoo sana taanee jalqabne maqaasaa waldaa wal gargaarsaa Amboo fi naannoo ishee jennee hundeeffanne. Kaayyoon waldichaa daa'immanii fi hawwoota gargaarsa hin qabne gargaaruudha. Haadholii gargaarsa hin qabne kana gargaaruudha. Kanadha kan kaayyeffannee kaane. Ijoollee gargaarsa hin qabne duwwaa osoo hin ta'in barnootarra kan jiranidha kan irratti xiyyeeffanne. Warreen yoo gargaaraman barnootatti deebi'uu danda'u, barnoota isaaniitti fufuu danda'u laata jennee yaadnedha kan nuti sirriitti irratti xiyyeeffanne. Baay'een isaanii gaafa jalqabnu barnootarra turanii nuti maanni kaayyoon guddaan amma dhumaatti gargaaruu osoo hin ta'in daandiirraa ijoolleen kun daandiirra jiraatu maatiin isaanii baay'ee harka qalleeyyiidha homaa gochuuf hin danda'anii kanaaf isaan kana gargaarree daandiirra gara maatii isaaniitti deebi'uu akka danda'an gorsinee maal goonee barnoota isaaniitti cimuu akka danda'an manatti akka deebi'anii fi barnoota isaanii akka itti fufan kanadha jechuudha kan sirriitti gorsaa fi gargaaraa turre. Baay'ee gaariidha. Mee hanga ammaatti daa'imman meeqa kan deeggaramanii daa'imman kanaaf maali wanti isin gootan yookaan immoo erga deeggarsa simbiraa yookaan gargaarsa simbiraa argachuu jalqabanii bu'a qabeessa ta'aa jiru maaliin gamaggamtu isa? Isaa jalqabaa ijoollee 50 fedhii isaanii gaafannee parsonaal iskeerii yookiin madaaltuu kan nama sana daandii irratti kan madaalanii saantiima fudhatan isa kan fedhii qaban adda baafnee liistiroo hojjenna kan jedhani sheedii isaa akka hojjechiisifnuuf kan fedhii qaban isaan irraa adda baafnee saayikilii kireessuun fedha kan jedhan jiru shaqaxa lapheerraa kan jedhamu sana suuqbara irratti jedhamu sana naanneessanii kan gurguran sooftii iskuutaa maaskii kanallee naanneessanii kan gurguran akkanatti fedhii isaaniitiin gaafannee adda baasne ijoollee 6 fi liistiroo hojjechiisnee kenneen irra ammayyoona. Kan isaan ittiin kophee qulqulleessan jechuudha. Kan isaan kophee ittiin qulqulleessan sheedii sana hojjenne kan namni irra taa'ee qulqulleeffatu jechuudha. 3 hojjechiisnee ijoollee 6 kenneen irra. Ijoollee 6 immoo shaqaxa sana binnee fi waan isaan ittiin jalqaban hundumaa binnee fi irra naanna'anii gurguraa turan jechuudha. Baay'ee fooyya'insa immoo argaa jirra. Qarshii manaa kaawwadheera, mana kaawwadheera, 1,000 kaawwadheera, 2,000 kaawwadheera kan oolaallee bitadhee haadha kutti kennadheera kan nuun jedhan jiru. Barnoota isaaniis immoo kan addaan kunne jiru. Inni hordofnaa hin gaafannasi bilbila isaaniis qabna. Qaamaanis dhaqnee iddoo isaan hojjetanitti himnaan hordofni jira. Ganama yoo deeman galgaladha kan hojjetani. Dabareen isaanii galgala yoo ta'e immoo ganama ni hojjetu, sanbata lamaanis ni hojjetu. Kanuma kanattidha kan hordofnu. Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Dulluma kana duwwaa irratti dhaabbachuu osoo hin ta'in haadholii irratti illee xiyyeeffanneera amma haadholii 3 kanneen gulliitii daandii qarqara ta'anii fa'aa waan adda addaa gurguran kana walitti qabnee haadholii 3 amma yeroodhaaf gargaaraa jirra. Waan ta'eef miseensa irraas walitti qabnee nama nuu kennuurraas gaggaafannee qarshii wayii kennee fi akka isaan of jijjiiran gochaa jira. Haadholii 3 qabataman gargaaraa jirra. Egaa kana qofa irratti hin dhaabnu kaayyoon keenya inni guddaan haadholii dadhabanii gargaarsa hin qabne bakka isaan daandii qarqaratti kufanii achii kaasnee mooraalitti horree of danda'anii jabaatanii abdii godhatanii akka jiraatan gochuudha. Ijoolleenis akkasuma osoo humna arganne nama nu gargaaru arganne fandii adda addaa kana arganne jabaannee
hojii kana gara fuulduraatti jabeessinee bal'isnee miseensas bal'inaan dabalannee namoota gargaaru kanas dabalannee bakka illee soo argannee jiddu gala wayii soo qabaannee achitti yeroo hunda mari'annee waan jedhu kaayyoo qabna jechuudha. Barsiisaa Moroodaan jalqaba irratti yeroo waliin dubbannu lakkoofsi miseensota keessanii yeroo ammaa kana 12 hanga 15 ga'uudha kan natti himtanii jirtanii gara fuulduraatti baay'ina miseensota keessanii dabalattanii hojii hojjettan kana jabeessitanii itti fufuudhaaf yaada akka qabdanis akkasuma kaastaniiti kan jirtanii hojiin akkasii yookaan immoo naannooma ofiitti namoota rakkatan gargaaruun kun maal inni bu'aan inni qabaatu wantootni akkasii akkamiin gabbatanii itti fufuu qabu jettu dhumarratti. Amma naannoodhuma keenya irraa haa kaanuudha malee naannuma qofa irratti xiyyeeffachuudhaaf miti wantichi bal'aa ta'uu qaba akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti ta'uu qaba. Mee jalqaba numa biraa magaaluma keessa jiran keessa haa kaanuudhaan mari'annee kaanii malee as qofa irratti miti kan dhaabnu. Bu'aan sammuu guddaadha. Amma namoonni yeroo baay'ee namoota gargaaraman gaafa argan gaafa nuti akka gargaaru daandii irratti faannaa nuti gargaaruun na wajjin dhaabannu nu argan namoonni waan nu gargaaruu danda'anis baay'ee gaariidha. Yaadni kun baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Nu gahaa nutti simaa yaada akkasii nu biraan gahaati gargaaruu dandeenyu maaltu gochuu akka dandeenyu natti himaa kan jedhudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba. Ijoollee sana daandii irraa akka deebi'an barnoota isaanii akka itti fufan gochuudhaaf nama hundumatti himu nama gargaaruu danda'u. Amma gargaarsa qarshii yeruma tokko kennanii deebi'u osoo hin ta'in osoo illee kun namoonni abbootii qabeenyaa ta'an namoonni qabeenya qaban ijoollee kana fudhatanii amma isaan barnoota isaanii xumuranitti 12 isaa ta'u amma ta'e 10 isaa ta'u hanga kana gargaaruu dandeenya jedhanii nurraa fudhatanii geggeessuu danda'anii baay'ee gaariidha jechuudha. Kaayyoon keenya maanni akkuma qarshiidhuma ta'e kun hanga kanatti hin gargaara. Kuma 10 isaa ta'u, kuma 5 isaa ta'u, 500 isaa ta'u amma ta'e kan ittiin gargaara akka jedhan osoo hin ta'in namoonni ijoollee kana amma isaan baratanii xumuranitti isin gargaara jedhan fa'aa akka nu argaman osoo immoo irratti hojjetamee odeeffannoon argamee maal jedhamee namoonni akkasii akka jiran abdii qabna jechuudha. Gara fuulduratti hojjenna kan jennu irratti cimnee hojjenna kan jennu kanuma jechuudha. Namoota barsiisotuma qofaatiin kan daangeffamedha moo qaamni hawaasaa kan biraas keessatti hammatamuu danda'a? Hojjetaa mootummaa dhuunfaadhaan kan hojjetan hojiiwwan garaagaraa irratti namoonni bobba'anii jiran daldala irratti kanneen biroos hojii keessan kana keessatti hirmaachuu danda'u? Hirmaachuu danda'u, miseensa ta'uu danda'u waan barbaadan. Akkamiin isin quunnamuu danda'u? Karaa fedhaniin nu quunnamuu danda'u. Nusillee namoota nu gargaaruu danda'an, namoota yaada nu kennuu danda'an, manguddooliin jiru, yaada kan qaban jiru, karaa seeraa, barnoota karaa ikoonomistii karaa adda addaatiin namoota nu gargaaruu danda'an nusitti deemnee dubbisuudhaaf sagantaa qabnaa. Tolee barsiisaa. Dhumarratti wanti isin jechuu barbaadan jira? Dhumarratti waan ani jechuu barbaadu namni tokko milkaa'ina jechuun nama abdii kutatee guyyaan itti dukkanaa'ee daandii qaqaratti kufee achii kaasanii abdiitti godhanii jajjabeessanii akka inni nama ta'ee deemu yoo godhanii